da'awaa yoo godhuu dhabne ahibbatii billah qixaaxa nutti bu'u qixaaxa hedduu qixaaxa san keessa waa afur qofa isinii haayin waa hedduu guddoon ta dura musiibaa waliigaltee taateetu nutti bu'a yoon isiniin jeekam jette wattaquu fitnatan fitnaa sodaadhaa jeeba fitnaa orma lubbuu isaanii miidhe qofa irratti ta hin gabaabbanne isii san sodaadhaa nama badaa qofa irratti miti nu cufaatu waliin ta halaaka gootu fitnaa san allahan jalla jalaalu suuratul anfaal keessatti isii tana sodaadhaa jee gaafa takka laal ummaan teessan Zaynab bintu Jahsh radiyallahu anha rasuula maal jetteen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadiithu fi sahihayn anahliku wa fiina salihun yaa ergamaa allaha ormi gaggaarin haala nu keessa jirruun ni halaakamnaahi jettee gaafatteeni bar qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am eeyyee ni halaakamtan idhaa kathura alkhabath yoo wanni foqqottuun heddummattee wanni foqqottuun dilii maaseeta waan cubbuu taate cuf zina farsho riba oofiga awoo zamana keenya maal ibsuu waliif barbaachisa ni barbaachisa heddummina fuudhuun jabdu zinaan ammoo rakisha yoo ormi gaggaariin nu keessa jiraates yoo fitnaan heddummatte walumaani dhoote keessaa'uu dirreedha waan chikunguuniyaan san nuuf hin geessu aboo mana nam takkaatirraa wayii haftee guyyaa san namuu miila isaa qabateetum je'ee deemuu hin maaliif fitnaa yoo ummati fasaadaa kun heddummaate walumaani daaraa nu goote anna gaafadhu gaafa duraa maayikiroolinkiin qareebar achi bira kanaatu jira ganda akka meeristooppii takkaatutu jira gaafa duraa dhukkuba sababaa eersiitiif wal iyaadu billaa warra rifeensa banaa malee warra rifeensa cufaa hin agartu qabaleen tunis ganda kiyyaa bar amma ta rifeensa cufaati dhufee bar fudhachuu jira barmo ani hayaskul tana oduun tahin sabbiyaan qaraane bar yeroo alaashaluu gardaran barwaan kanaan deemnu warri dhaabbatee irdaataa fudhatu warra rifeensa banaatiin sinja amman tana Faaximaa Mahammad taja'amtus dhaabbattee fudhachuu jirti ushururuu goota musiibaa waliigaltee taate tanaatu tuutuu waliin nu dhawaa talammadaa itti siyaahidoo jilsatul istiraahaa teenyaati kabajaa teenya dhabne amman tana muslimni kabajaa qabna gaafa duraa bar muslim kawaasha qanuu tabalasha muslim kabbala qanuu zanabbalaja qeesicha guddaa wajji galgala farshoo dhugaatiti yeroo ammoo maallaqa isaa eenyu bira kaayyata ati bira kaayyata muslima amman tana muslimni amman tana akkam ifiifuu balicheelimuuti bar irra hedduun isaa balicheelimuuti yatim ficiu duqeetu na amciu oo muslimni kanam turreen siin jaabar nusirtu birru'mi masiirata shahrin jee rasulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam amna baatiitirra muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nutti dhufuuf deemaa ja'aniititi ficcaan firratti yaasan arraan tana ammoo irra xiqqaataan ilmaan namaa irra salphataan namaa irra daaraan namaa ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee obboleeyyan keenya hunnooti gazzaa keessatti akka godhan ni agartaa uga mee kabajaan san kabajaan dhengadda yaa awlaad alqiradata wal khanaazir mucaa amat torbaati yahudichaan jaa arraan tan irra xiqqaataa bar irra sodaataa namaa qur'aana keessatti akkasi dubbate bar du'a hawwina qur'aana kana falsification theory jirani beeta qur'aana namni fade dhufee haa kijibsiisu hadiisa sahihaas qur'aana qofaa miti ana dhiira kaje haa kijibsiisuun siin jedhu falsification theory keessa yahudiidhaan du'a hawwaa jeeni bar أريد الموت أكنو مجتشوك أبابر إفجيسون كم قرآن نكجيبا جرو جالتنغا أما تكون تكديرتشو جالتني جركنا ونكنو قلن تشوفوش خبجا دبنا آياتان درقري كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا يا رب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خبجانتين دوباره أكون متي خبجا لافتوتي أبوخون نخبجين انتا تبر خبجا خنتي خبجا إقد مدرسة مجديدة تنفكني فرم سكرتيري إسي برسيسا إسي تيجي دايركتور تجي خبجان إساني تكا
Sekretariirra barsiisaa kabajaa qaba. Barsiisarra daayirektara qaba. Haya akkasumatti ahibbatii fillah. Mas'uulummaan isaaniitis jara sadeen kana wayii takka. Takhxiidha baasa daayirektartichi madarsaa teenyaan akkamitti deemu. Balaan hogguutuu dhiibbaa namni itti godhu, ikoonomiin itti godhu, hawaasi itti godhu. Kana cufa yeroo san kabajaa guddoo harkata qaba. Kabajaan fadhaa yoo jette karaa rabbii keessan na yaame anuma xiqqaaleen gadda na beetu as dhaabbatee kasi gorsu jiru afaan bantee na dhaggeeffachuu jirta. Da'awaa godhuun kabajaa sibbootiin sin jaa. Garuu yeroo kam tolti kaaboo keessaa hoo. Awoo rabbiin tana ni danda'a ikhlaasa ittibaa'a sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kan wanni tun yoo jiraatte. Yoo ikhlaasii hin jiraanne da'awaan teenya faayidaan qabdu arrabarraa gama qalbii seenu yammaayichaa nagarnamu. Yoo ikhlaasi jiraate dhugaa malee hin dubbattu mallaqe sin jijjiiru aangoon sin jijjiirtu. Yoo ikhlaasi hin jiraanne ammoo da'awaan ta'e faayidaa hin qabduun sin jaa. Ormaa agarta bar kanama dhorku nama zaalima jedhee dhorka. Masha Allah eegana akkaawuntii isaati irratti kun dhibba yeroo irratti darban zaalimticha isa wajji footoo yeroo hoo agarta. Awoo nama na hidheen gadda maal jechuu turte arraan tana maal goota. Ikhlaasi yoo hin jiraanne akkana si goote haa. Walamaan nu hafe lamiin jilsatul istiraha booda aboo rabbiin ni danda'a warra amantaa islaamaatiin dhaabbatu rabbiin waa godhu. Warra amantaa islaamaatiin ciisu rabbiin waa godhu. Warra amantaa islaamaatiin taa'u rabbiin waa godhu. Nu cufaatu ambaasaadara amantaa islaamaa rabbiin waa godhu. Ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa godhu. Joollee teenya rabbiin dasii ija keenya rabbiin waa godhu. Aboo joolleen teenya rabbiin ni dandahaati waa cufaanuu akka nu caaltu rabbiin waa godhu. Warra ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan isiniif haa kennu. Warra ilmaan qabdan ammoo ilmaan keessan warra qaceelallaa rabbi isin haa godhu. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحبتي في الله يو خرا ربي خيستي ولياموبان يو تلتت أججني هم ترى قووبان أمنتان إسلامات خيسما تاتين إسنين جامس خيسما قويا دران أفت خيسما أمان تنلي خيسما حديث إمام مسلم سيسا خيسفدي طيب الله ثراه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أمانتان إسلامات يرو درجل كبد حال خيسما تاتين جل كبد أما خيسمما سند ديبتي ور أمنتا إسلاما ولين خيسمما تيف أمو دبالاتو إساني جراجي أبو ربي ندن دها خيسمو تسنوها قد خيسموني ور جنتاتي سنجابر طوبا جتشون جنتا جي علماء فسر جر طوبا جتشون قمتشون جي خفسر جر طوبا جتشون مخقوداتك جنتا خيس خجر نما فرد أكان قلوب amata dhibbayoonaan qatta amuruu hin dandeenye aboo waan sadeen tana warra harkate rabbiin waa godhu keessummaa taati gaafa duraan agarre rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallam khobaa isaati oduu ja'anii nami tokko tokko seena eegasii keessummaa san rabbiin dhabamsiiseetiti unnooti qaaboo idaa jaanuu buuseeni namuutu gosa gosaan itti seeni wallaahi ammas gaddiinsa teenya gammachuudhaan isin gammachiisuuf rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa gammachiisu. Aboo ammaan tana laaffanneemi laafootaan siin ja'amar eega laaffanne booda ammas haa injifannoon san numa deebiti aboo rabbiin odoo nuti hin duunetti injifannoon san rabbiin nu agarsiisu. Ta afuraffaa bareedduu isiiti nama sodaachistiisi du'aa'iin teenya hin qeebalamtu yooniin siin jee maal jetta yoo toltutti ajajnee hamturraa dhowwuu banne دعاء تيسن هنكيب لم توخجئ رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح سنن ابن ماجة
rahimallahu al-jami' rahmatan wasi'ah min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul muru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum tontutti ajaja hamturra dowwa odo rabbihin khadanne duratti jebar odo rabbin ammas isinifin awwanne duratti toltutti ajaja hamturra dowwa du'aa'in teenya naafin qeebalamnee jaa obbaleesoo toltutti ajajjee hamturraa waan hin dhoowwineef fi ammas du'aa'ii dhuunfaa teetii qofamaa gootee ilaalta obboleesoo masgid xaaliyaanii keessa dardaroota ganda kanarra bar dardaroota ganda biraatti dhufee keessa salaatu jira bar naman gaddisiisu dubaree kun yaa rabbi rooba nuu roobii jettaani roobii isii hunnooti ta iidarra shaashaa san rooba guddaa sanii miti toltutti haa ajajnu hamturraa haa dhoowwinuun isinin jaa dura eenyurraa jalqabna maatii teenyarraa mana eega bareechine eegasi ala gabbaanaan sin jaa joollee teenya keessaawu warra dhiiga keenyaa fi foon keenyarraa dhufu akkaan sin jee sammuu isaanirratti haa hojjennuun sin jaa bar sammuu isaanirratti gaaf tokko waan na gaddisiise ishaa'ii salaatee anaa gabbee warabbil ka'aban sin jaa joollee ganda kanaan hin beeku mucaan san amata sagali ka itti aanu ammoo mucaa ama shaniiti nama takka sigaaraa dhugee achi bira darbe joolleen lachuutu dhugdee wali kannite yooniin sin jee mal jette warabbil ka'aba ammas abbaan isaanii joollee sanuu sigaaraa dhuga yoon sin jee waan nama gaddisiistu tana je'eetiin nurraa dhaabani beeta yeroo meeqa masgid xaaliyaanii fi laga harreetuutu sistema tana qaba sistema xafasha tokko yeroon an khutbaa godhu waliini ja'an mal ja'an seetani beeta abdul ashmuriidhaani nama dhawaa ja'an masaakiinaan sin jee bar abdul hawaasarraa hin dubbatu hawaasaafis hin dubbatu ani mataan kiyya hawaasaan sin ja'a nama ayyii qabu qofaatu jecha kana hubatu mal jechuu ani hawaasa jechuu ani khaniin haasawu jiru madaatiyyaan haasawu jira jechuu obboleeso intala amata 12 amata 14 dhaloota isii tanin beeku an ama 38 daayiparaan isii deemtu nin beekan yeroo gurbaan ganda kanan taane ganda birarraa dhufee irra shokkifatu khaniin gammadu si fakkaata mucaan an dhaloota isaa beeku ka amata 20 dhaabbatee xummee oduun ta'in hashiisa sa yeroo dhuge nin gammadaa si fakkaata obboleeso mucaan kun obboleessa kiyya kanarratti kaati bar haadhaa fi abbaa isaatiin beekan hawaasaan madaatiyyaan haasawu jiraan sin jaa madaati abbaa ibiddi irra guwe isa qofa gubdi kan maaliif beek ramadaana keessa tanaafiin sin jee bar rabbiin iyyaala cufaatu aalima rabbaanii fi daa'ii saadiqa haa godhu maaliif ni beeta jarri kun yoo qaceele diina isaanii hin gurguratan gaa kamudawwaraa san sodaadhuun sin jaa kaartaa masjidaa qabsiisan tanaaf madaatiyya toltutti haa ajajnu hamturraa haa dhoowwinu oduu nam takkan sodaannettiin sin jaa bar isa guddaa san malee jalla jalaalu yoon dhugaa qunname rabbirraa yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhaburraa rabbiin hin tikmama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ana ibiddi jahannam keessatti na darburraayis allahan hin tikmama anis kanin dubbadhe isillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu allahumma aizza al-islaama wal muslimiin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أغلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقت أولئك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تعق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو قوة المتين يا رب العالمين اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين ووصي على عبادك المقلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا
كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله